Iya hedduuga beeytaa namni gojoo galu kun haalan rakkoon hedduun takka irra dhufti. Hoggaatana gaa namtichi rakkadhee boo kan ta'u wallaalee abbaan kiyya kanaa na fuudhu jee amma gaa abbaa kiyya na fuudhi jeeni itti fuudhe gaa abbaan. Hoggaa abbaan itti fuudhu gaa duraan inni mataa ifiitiif meeshaa hunda taan dhiqeechi kaatee taan bishaan achi buusee taan achi kaayee marachi achi fuudhee godhataami. Fuutee duubaa dhuftee gaa. Haati manaa ta'arra fuudhe tun. Bakka inni kaayirraa fuutee bakka biraa keessa. Hayi maaltu meeshaa tana bakka nan kaayee fuudhi jee. Ammas sani dhaqee laale ammas fuudhamti siboo maaltu meeshaa tana bakka mara achi fuudhi. Hoggaa jee. Asuma gara galeeti. Yaa boleessa hoggaa dubbiin ammaattee hoggaa argu. Gandatti si ergan warrutti si ergan mataa guddaa murtaa horitti si ergan daalacha gurgurtaa bunatti si ergan riiqa hudduun hurta yaa kaddo yaa murtuu jikkooytu abaduu ati waa milkooytu jeen ifirra Allahu Akbar. hagana jeen kunis amma tarataan as gara galee gaa ishii hagana loleeni ari'ee ifirra biraa kutteemi hogga ishiin itti kuttu as gara galee gaa boo ofirraa gachiisi gaa halkan hogga ciisu hogga gaa wajji ciisan tana das jettiin uree bakka tana yaadati amma osuma ciisu ji'eetuma bakka ciisu gaa ciisee kumpula keessa kamana gara galee ichi gara galee as deebi'e waayini urjii bobbaafate waayini urjii bobbaafate ilmi baan duree isaa fuudhee bobbaafate hiyyeessa kakiyyaa kaga saroo dilaata fi moggaafate jeefirra sirratti murii Akkas jeen jecha ka. akkana jeenamu Masha Allah. Ahora de verte.